Manni maree magaalaa Finfinnee raawwii karoora bara 2017 qaamolee hojii raawwachiiftuu gamaggamuu eegaleera. Afyaa'in mana maree magaalaa Finfinnee Adde Buzeenaa Alkadir koreewwan dhaabbii hojiileewwan baatii darbanii seektaraalee gamaggamaa turuu himanii cuunfaan gamaggama raawwii karoora bara baajataa 2017 qaamolee hojii raawwachiiftuu kan adeemsifamu ta'uu himaniiru. Gamaggama guyyaa jalqabaan raawwiin karoora dhaabbilee ja'a dhiyaachuun akka gamaggamamu heerameera. Qaamoleen hojii raawwachiiftuun jalqaba bara baajetichaatti karoora isaan irratti akkaatuma mana marichaa waliin walii galanii fi raawwiin isaanii qoratamuun karoora bara baajataa 2018 akka qophaa'an kan deeggaru ta'us Adde Buzeenan ibsaniiru. በተሰጠን ተግባርና ኃላፊነት መሰረት ምክር ቤታችን በሱፐርቪዥን በመስክ መልከታም በሪፖርት ግምገማ ittigaafatamummaa nutti kenname irratti hundaa'uun manni marii keenya supervisioniin daawwannaa dirree fi gamaggama gabaasaas hordoffii taasisaa tureera. Koreewwan garaagaraa hojii qaamolee hojii raawwachiiftuu ilaalaa turaniiru. Karoorri fi hojiin dhaabbilee kanaa maal akka ture guyyoota itti aanan kan ilaalu ta'a. Kun immoo milkaa'inoota bara baajata 2017 mul'atan itti fufsiisuu fi hanqinoota furuuf gamaggama murteessaadha. Gabaasni raawwii karoora bara baajataa 2017 dhaabbilee 28 akka gamaggamamus ibsameera. Gabaasa raawwii karoora bara baajataa 2017 biiroo barnootaa magaalaa Finfinnee hoogganaan biirichaa Dr. Zalaalam Mulaatu dhiyeessaniiru. Miseensonni mana marichaas gabaasa dhiyaate bu'uureeffachuun gaaffilee fi yaadota garaagaraa kaasaniiru. መንግስት ላይ ያለው ውጤት እጅግ በጣም በሚያበረታታ ደረጃ እየተቀየረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። Qabxiin barattoota mana barnoota mootummaatti galmaa'u yeroo ammaa fooyya'aa jira. Kunis tarkaanfii bulchiinsi magaalaa soorata barattootaa fi deeggarsa adda addaa dhaloota qaruuf taasisaa jiruun kan argamedha. Lakkoofsi maatii daa'imman isaanii mana barnoota dhuunfaadhaa baasuun gara mootummaatti galchan dabalaa jira. Dabaluu barataa kana akkamiin keessummeessuuf qophii taasisaa jirtu? ከአፋን ኦሮሞ ባለሙያዎች ጋር ተያይዞ አሁንም እጥረቶች አሉ። Barsiisota afaan Oromoon wal qabatee ammas hanqinni jira. Kana furuuf maaltu hojjetamaa jira? Mooraa manneen barnootaa miidhagsuuf tattaaffiin taasifamaa jiru gaariidha. Ammas caalatti hojjetamuu qaba. Dr. Zalaalam tarkaanfiiwwan damee barnoota irratti fudhatameen qabxiin barattootni galmeessan fooyya'aa akka jiru kaasaniiru. ከግል ወደ መንግስት የሚመጡ ተማሪዎች በተባለበት ጊዜ ውስጥ በሁሉም በሚፈልጉበት አቅራቢያ ባለበት ትምህርት ቤት ላይ የመመዝገብ መብት አላቸው። Barataan mana barnootaa dhuunfarraa gara mana barnootaa mootummaatti dhufuu mirga galmaa'uu qaba. Barataan tokko sababa kanaan mana barnootaa irraa hin hafu. Kitaabaan wal qabatee kitaabni tokko barataa tokkoof ta'eera. Kun mana barnootaa mootummaattis ta'ee dhuunfatti hojiirra ooleera. Gaafii hanqina barsiisotaa irratti ka'eef qacarrii qofa osoo hin taane magaalaa Finfinneef kolleejjiin barsiisotaa itti leenji'an ni barbaachisa. Gama biraan qabxii barattoonni barnoota herreegaa fi ingiliffa irratti galmeessaa jiran gadi aanaa sababa ta'eef rakkoo kana furuuf AMN sagalee dhalootaa waliin waliigaltee mallatteessuun barnoonni karaa foddaa televezyiiniin darbaa jira. Hoogganaan biiroo fayyaa magaalaa Finfinnee Dr. Yohaannis Caalaa gabaasa raawwii karoora biirichaa dhiyeessaniiru. Miseensonni mana marichaas gabaasa dhiyaaterraa ka'uu yaadotaa fi gaaffilee garaagaraa kaasaniiru. ከነማ መድኃኒት ቤቶች ድርጅት መድኃኒት ከውጭ ማስመጥቶ ሊያከፋፍል የሚችልበት Manneen yookiin dukkaanni qorichaa magaalattii qoricha raabsuun dabalata qoricha biyya alaatii akka fidan haalli maaliif hin mijanne fedhii kana kaabineef dhiyeessuun furuun hin danda'amu. Fayyadamtoonni inshuraansii fayyaa komii kaasaa jiru waan ta'eef jechuudha. ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ላይ ትኩረት አድርጎ ከመስራት አንጻር dhukkuboota daddarboon taane to'achuu irratti biiroon fayyaa magaalaa Finfinnee sadarkaa maalirratti argama? Ogeeyyiin fayyaa wiirtuu tokko akka turan taasisuu fi ogeeyyii ga'umsa qaban horachuu irratti maaltu hojjetamaa jira? Hoogganaan biiroo fayyaa magaalaa Finfinnee Dr. Yohaannis Caalaa galiin manneen qorichaa magaalattii 75 ol inshuraansii fayyaa irraa kan argamu ta'uu himanii komii fayyadamtootni inshuraansii fayyaa kaasan furuuf sirna daaguu jedhu diriirsuun akaakuu fi amantaa qorichaa manneen qorichaa keessatti argaman hordofuun danda'amuu ibsaniiru. የከነማ ፋርማሲ ፕላትፎርም በአዋጅ ተፈቅዶላቸዋል ጅምላ እንዲያመጡ ነገር Kanama yookaan waldaalee jiraatota magaalaaf qoricha alaa akka fidaniif labsiidhaan eeyyamni kennameefira. Galiin kanamaa yookaan waldaalee jiraatota magaalaa inshuraansii fayyaa irraa kan argamudha. Fayyadamtoonni inshuraansii fayyaa dhiyeessii qorichaan wal qabatee komii qabu gaafii jedhuuf sirna daaguu jedhamu diriirsuun to'achaa jirra. Sirna kanaan waajjira teenyee qoricha hagamiitu buufataalee qorichitti gurguraman keessa akka jiru ni beekna. Bakka jirurraa bakka hanqatetti haala kanaan to'achuun akka raabsamuuf ni hojjenna. Gamaggamni karoora raawwii qaamolee hojii raawwachiiftu kun guyyoottan dhufan waxabajjii 21, 23, 24 fi 26 akka itti fufu ibsameera.